Ashamaa harka fuudhee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya waxabajjii 28 bara 2023 qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Kibbaa fi kaaba Oromiyaatti waraana Bilxiginnaa haleeluu waraanni bilisummaa Oromoo beeksise. Waraanni Bilxiginnaa saamichaa fi dararaa hammeessaa jira jedhame. Haleellaa Oromiyaa fi naannolee ollaa gidduutti uumameen lubbuun namaa darbuun ibsame. Wallagga Bahaa Haroo Limmuutti waraanni Bilxiginnaa dararaa hammeessuun dhaga'ame. Lammiilee Eertiraa fedhii malee gara biyya isaaniitti deebisuun sirrii miti jedhame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Kibbaa fi kaaba Oromiyaatti waraana Bilxiginnaa haleeluu waraanni bilisummaa Oromoo beeksise. Waraana mootummaa Bilxiginnaa kutaalee Oromiyaa hedduu keessa socho'uun ilmaan Oromoo gidirsaa fi ajjeesaa jiran adabaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksise. Haaluma kanaan gaafa waxabajjii 27 bara 2023 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa godina Gujii Lixaa aanaa Galaanaa ganda Hirgaansaa keessatti waraana Bilxiginnaa haleeluu beeksiseera. Haleellaa kanaan loltoota sirnichaa 3 battalatti yoo ajjeesu meeshaa qawwee AKM 3 irraa hiikkachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godheera. Oduudhuma wal fakkaatuun kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Hartummaa Fursee iddoo addaa Jabaa jedhamutti gaafa waxabajjii 27 bara 2023 waraana Bilxiginnaa maqaa sakatta'aan deemaa turan haleeluu beeksiseera. Waraana Bilxiginnaa konkolaataa 3 deemaa turan kan haleele waraanni bilisummaa Oromoo konkolaaticha tajaajilaan alaa gochuun loltoota Bilxiginnaa hedduu ajjeesee kaan ammoo madoon adabuu beeksiseera. Waraanni Bilxiginnaa saamichaa fi dararaa hammeessaa jira jedhame. Kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti waraanni Bilxiginnaa xaa'oo dhoowwachuu, loonii fi horii mana qonnaan bultootaa jalaa qalachuu akkasumas maallaqa saamaa jiraachuu odeessinu qaqqabee addeesseera. Haaluma kanaan godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat ganda Mirqaasaa keessatti nama maqaan isaa Kaliil Siquu jedhamu jalaa re'oota 3, Habiib Amaan jalaa ammoo re'oota 2 qalachuun beekameera. Oduudhuma wal fakkaatuun godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Galaanitti waraanni Bilxiginnaa namoota nagaa qabuun achi buutee dhabamsiisaa jira jedhame. Haaluma kanaan maanguddoo Baarintoo Ahimed jedhamu qabuun haga yoonaatti achi buutee wallaalamuu maddeen himan. Maanguddoo Baarintoon abbaa maatii 10 yoo ta'an kanaan duras waraana Bilxiginnaan dararaa adda addaa irra gahaa tureera. Haleellaa Oromiyaa fi naannolee gidduutti uumameen lubbuun namaa darbuun ibsame. Walitti bu'iinsi yeroo garaa garaatti daangaa Oromiyaa fi naannolee biroo gidduutti bara 2015 akka lakkoofsa Habashaatti mudateen lubbuun namaa darbuu namoonni qe'ee isaan irraa buqqaafamuu fi qabeenyi barbadaa'uu biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa kaleessaa beeksise. Biirichi ibsa laateen bara 2015 keessa daangaa naannolee Somaalee, Amaaraa, Sidaamaa, sabaa fi sablammootaa fi uummattoota Kibbaa fi kanneen biroo wajjin walitti bu'iinsa yeroo garaa garaatti uumameen buqqaatiin namaa miidhaan lubbuu fi qabeenyaa gahuu ibseera. Lammiileen hedduun sababa rakkoo nageenyaan gareen finxaaleeyyii uumanii fi walitti bu'iinsa naannoo daangaa iddoowwan garaa garaatti uumameen qe'ee fi qabeenya isaan irraa buqqa'uun rakkoo hammaataa keessa jirus jedhameera. Lammiileen haleellaa uumame kanaan qe'ee isaan irraa buqqa'anii argaman rakkoo hammaataa keessa jiraachuun jireenya tasgabbaa'aa akka jiraataniif xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu biirichi addeesseera. Biirichi buqqaatota 200,000 fi 25,000 fi 637 ta'an qe'eetti deebisuudhaan manneen dhuunfaa fi bu'uuraalee misoomaa manca'an hirmaannaa hawaasaatiin ijaaramanii tajaajila akka kennan godheeras jedheera. Gareen hidhattoota Amaaraa faannoo daangaa ce'uun jiraattota godinaalee Wallagga Bahaa fi Lixaa Horroo Guduruu Wallaggaa irratti haleellaa bananiin lubbuu namaa galaafachuu, qabeenya mancaasuu fi jiraattota buqqaasuu Gadaa Miidiyaa Neetwoork deddeebiin gabaasaa tureera. Haleellaa humnoonni hidhattootaa kun godinoota Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaatti raawwataniin waxabajjii 16 bara 2023 haleellaa kanaan namoonni 13 yoo ajjeefaman 15 fi isaa ol ammoo madaa'uu Gadaa Miidiyaa Neetwoork gabaasee ture. Wallagga Bahaa Haroo Limmuutti waraanni Bilxiginnaa dararaa hammeessuun dhaga'ame. Godina Wallagga Bahaa aanaalee humnoota finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jedhamaniin hedduu miidhamaa turanii fi jiran keessaa aanaan Haroo Limmuu ishee tokkodha. Yeroo ammaa kanatti waraanni sirnichaa hawaasa nagaa tiksuu qooda qabu gooluudhaan saamichaa fi hidhaa hammeessee jiraachuu odeessi Gadaa Miidiyaa Neetwoork qaqqabee addeesseera. Haaluma kanaan aanaa kana ganda Taanoo keessaa nama Abarraa Dabaloo jedhamu irraa qarshii 22,000 saamuun ilma isaa Nagaraa Abarraa jedhamu immoo fuudhanii deemuun kaampii isaanii keessatti hidhuun dhaga'ameera. Nagaraa Abarraa dabalatee yeroo ammaa kanatti namoonni kan biroon 4 kaampii waraanaa Bilxiginnaa kana keessatti dararaa guddaa argaa jiraachuu maddeen himaniiru. Isaanis Galataa Nagarii, Lammaa Olaanii, Waaggaarii Amsaaluu fi Baayisaa Gammadaa kanneen jedhamanidha. Lammiilee Eertiraa fedhii isaanii malee gara biyya isaaniitti deebisuun sirrii miti jedhame.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa UNHCR baqattoota Eertiraa Itoophiyaa keessaa baafamanii gara Eertiraatti akka deebi'an taasisuun seera baqattootaa idil addunyaa dhiibuudha jedhe. Jaarmichi deebii sagalee Ameerikaaf kenneen galmeen baqattoota haaraa Eertiraarraa har'aa dhufanii ji'a muddee bara 2020 irraa kaasee sababa waraana Tigraay keessaan kan dhaabbatee fi waraqaa eenyummaa isaanii haaromsuunis akkasuma akka ta'e ibse. Baqattoonni kunneen baay'een isaanii Tigraay irraa gara Finfinneetti akka dhufan taasifamuunis ifoomsameera. Mootummaa Itoophiyaa garuu gama isaan warri gara Eertiraatti akka deebifaman taasifaman baqattoota yookaan kanneen kooluu galtummaa barbaadan miti jedheera. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork karaa toora YouTube Gadaa Miidiyaa Neetwork like subscribe gochuun maatii ta'uun hordofaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.